Mudannoon hamaan yoo mudate yookiin wanti gaariin nutti dhaga'amuu yoo baate, imimmaan koo dhangala'e, imimmaan keenya dhangala'e akkasumas imimmaan isaanii dhangala'e yeroo jedhamu yeroo baay'ee dhageenyeerra. Wanti kun wanta baramaadhas. Faallaa isaan garuu akkamitti imimmaan koo kufe yookiin konkolaate, imimmaan isaa, imimmaan ishee, imimmaan keenya konkolaate akkamitti jedhama? Wanti biyya Armeeniyaatti dhaga'ame garuu wanta amanuuf namatti ulfaatuu fi argamees ta'es wanta hin beeknedha. Wanti shamarree biyya Armeeniyaa irratti argame garuu wanta nama ajaa'ibsiisudha. Imimmaan ishee akka namoota kaanii kan dhangala'u osoo hin taane kan kufu yookiin kan konkolaatudha. Akkamitti akkas ta'a kan jettanii fi imimmaan kufu jira moo warreen jettaniif immoo seenaa nama ajaa'ibsiisuu fi amanuufis namatti ulfaatu akka daawwattaniif isin affeerreerra. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota VTV. Qophii keenya har'aan seenaa shamarree armaan olitti ibsuuf yaallee kan isin biraan geenyu ta'a. Qophicha waliin Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Yeroo aarru, yeroo gaddi nutti dhagahamu akkasumas miirri nuti to'achuu hin dandeenye yeroo keessa keenyatti uumamu, qophummaan yeroo nutti dhaga'amu, wanti nuti to'achuu fi dhaabuu hin dandeenye imimmaan ija keenya keessaa yeroo dhangala'u ni argina, ni beeknas. Wanti dhangala'u kun garuu cabbii yookiin dhagaa osoo hin taane dhangala'aa dhumadha. Yeroo gammannu gammachuu keenya to'achuu dadhabuun yookiin wantoota abdii nama kutachiisan kanaan dura darbinee har'a geenye yaadachuun yookiin immoo aara adda addaan imimmaan ija keenya keessaa yeroo dhangala'u ni mul'ata. Imimmaan kun garuu wanta jabaataa osoo hin taane dhangala'aa dhumadha. Garuu wanti isin argaa jirtan kun sibiila yookiin dhagaa osoo hin taane ija shamarree waggaa 22 keessaa akka imimmaanitti wanta gadi yaa'u yookiin wanta konkolaatudha. Shamarreen biyya Armeeniyaa jiraattuu fi waggaa 22 taate kun ija koo keessaa qaruuraa caccabaa kan fakkaatutu ba'aa jira. Kunis immoo nagaa na dhowweera jechuun gara miidiyaaleetti baasuun ishee hawaasa addunyaa baay'eetti bitaa galeera. Shamarreen kun Kaataanii Kaazaariyaa kan jedhamtu yeroo taatu shamarree waggaa 22 amantanis amanuu baattanis wanti isin argaa jirtan kun wanta ani beekamtii argachuuf gochaa jiru osoo hin taane wanta ani guyyaadhaa gara guyyaatti itti dhiphachaa jirudha. Adaraa ogeessi fayyaa na gargaaruu danda'u na gargaaru jechuun yeroo baay'ee gaafatteetti. Wanti akka dhagaa ija ishee keessaa yaa'u kunis guyyaadhaa gara guyyaatti kan yaa'u akka ta'ee fi yeroo inni keessaa yaa'us dhukkubbiin jechaan ibsamuu hin dandeenye akka itti dhaga'amu dubbatti. Dhukkubbiin isaa yeroo jalqabaaf kan itti dhaga'amu jalqabe yaala ilkaaniif mana yaalaa erga deemtee booda akka ta'e kan dubbattu shamarreen kun akka tasaa ija koo keessa wanti seenee jiraachuu hin oolu. Maaloo ija koo naa afuufaa jechuun maatii isheetti akka himtu maatiin ishee ni dubbatu. Isaanis akkuma yeroo daa'imni kamiyyuu ija koo naaf godhaa jedhu ija daa'ima isaanii akka afuufanii fi dubbatu. Erga bubbulee garuu gara mana yaalaa ijaa deemuu akka qabdu gorsamu. Yeroo mana yaalaa geessanis xiyyoo ija shamarree kanarraa wantootni akka qaruuraa yookiin daawwitii caccabaa fakkaatan ija ishee keessaa baafamaa fi tureera. Garuu kanaan dhaabachuu diduun guyyaa guyyaan osoo isheen hin barbaadin ija ishee keessaa yaa'uu jalqaba. Kana booddee jetti shamarreen kun wanti ta'u kun bitaa waan natti galeef wantoota ija koo keessaa yaa'an kana fuudhee gara mana yaalaatti deemuun qabatamaan itti agarsiisuun akka na gargaaran kadhachaan ture jetti. Garuu ogeessonni fayyaa isheen bira deemtu hundinuu akka isheen amannee fi hinumaanuu dhukkubbii akkasii sirumaanuu arginee hin beeknu sobdeetu malee ati fayyaa keeti beekaadha kan akkas gootu jechuun akka ishee deebisanii fi ishee hubachuullee akka hin dandeenye dubbatti. Ogeessonni fayyaa kun akka hin amanne kan isaan taasise wanta tokkodha. Innis shamarreen kun yeroo mana yaalaa deemtutti yeroo ogeessonni fayyaa mee amma boo'itii ni ilaalla jedhan wanti kun sirumaayyuu hin dhufuufi. Wanti baay'ee nama ajaa'ibsiisu immoo imimmaan kun yookiin wanti ija ishee keessaa bahu kun yeroo isheen barbaaddetti kan yaa'u osoo hin taane osoo hin beekinii fi itti hin yaadin tasa maatii ishee gidduu osoo teessuufaa kan gadi yaa'u ta'uusaati. Kana laalchisuunis miidiyaaleen hedduun gara bakka isheen jiraattu deemuun ishee waliin taa'uun yeroo hin eegamnee fi hin yaadamne wanta ija ishee keessaa yaa'a jedhame kana kaameeraa isaanii itti garagalchuun eeguu jalqabani. Wanti shamarreen kun jettes osoo hin hafin wanti jedhame kun ija ishee keessaa yaa'uu jalqabe. Osoo inni yaa'uu hin jalqabinis ija koo na dhukkubaa jira. Imimmaan kootu ba'uufi fakkaata jettee jedhu namoonni yeroo sana bakka sana turan. Miidiyaaleen achi turanis ta'ii ta'e kana ija kaameeraa isaaniin fudhachuun addunyaa guutuu biraan gahani.
Hawaasni addunyaas wanta ajaa'ibsiisaa ija shamarree kanaa keessaa yaa'u kana ajab jechaa daawwate. Dubbiin shamarree kanaa dhugaadha. Garuu wanticha addunyaa maraaf keessummaa ta'eera. Ogeessota fayyaattillee wanta haaraa fi argames wanta hin beeknetti ta'eera. Namoonni viidiyoo gadi lakkifame kana daawwatanis wanta kana tasumaayyuu fudhachuun hin dandeenyu, wanti kun dhugaarraa kan fagaatedha jedhanillee ogeettiin fayyaa jara akkas jedhan mormitu gadi ba'uun wanti kun sirrii ta'uu akka danda'u dubbachuu eegalte. Ogeettiin fayyaa kun Taatiinaa Shiloovaa kan jedhamtuu fi jiraattuu Ruusiyaa yeroo taatu akkaataatti wanti kun ta'uu danda'us akkas jechuun dubbatti. Wanti kun soba osoo hin taane cirrachoonni hedduun qaama keenya keessa jiru. Akkasumas akkaataatti fayyadama ashaboodhaanis wanti kun akka uumamuu fi shamarreen kunis sobdee osoo hin taane rakkoon fayyaa ishee mudatee akka ta'e qorannoo kootiin bira gaheera jechuun dubbatteetti. Kana qofaas osoo hin taane qorattoonni biyya Ruusiyaa wantoota ija ishee keessaa yaa'an walitti qabuun qorannoo cimaa akka irratti gaggeessanis godhameera. Addunyaan amanuu fi amanuu baatullee shamarreen kun garuu wanta kanaan rakkachuu ittuma fufuushee dubbatti. Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaatti Device School of Medicine kan jedhamus wanta kana amanee fudhachuu akka hin dandeenyee fi waggoota 30 qorannoo taasise keessatti wanti akkasii sirumaa mudatee akka hin beekne ibsuun sababaan qorannoo ogeettii fayyaa Taatiinaa Shilooviyaa kuffiseera. Dubbiin shamarree lammii Armeeniyaa kun ogeessota fayyaatti osoo hin hafiin kan bitaatti gale ta'uyyuu biyya Biraaziilitti barsiistuu daa'immanii kan taatee fi dubartii waggaa 35 kan taate Laawuraa Paansis rakkina akka shamarree lammii Armeeniyaa waliin wal fakkaatu keessa akka seentee fi ogeessi fayyaa kamiyyuu ishee gargaarus akka hin dandeenye Meedikaal Deeyliin ibseera. Dubartiin Laawuraa jedhamtu kun wanti kun waggaa 15 yeroo turtee kaasee kan turee fi haga ammaattis kan ittiin dhibbachaa jirtu akka ta'e akkasumas ogeessi fayyaa kamillee ishee gargaaruu akka hin dandeenye dubbatti. Maarree miidhamtoonni dhibee kanaa kun hawaasni biraan yeroo imimmaan koo dhangala'e jedhan isaan garuu imimmaan koo kufe yookiin imimmaan koo konkolaate jechuun dubbatu. Addunyaan kun akkasi. Wantoota ni ta'u yookiin ni uumamu jennee hin yaadne hedduus keessummeessaa oolti. Wanta akkasiirraa anaan isiniin nuyin haa baraaruun dhaamsa qophii keenyaati. Horaa bulaa.